galannaa ta'u. Haleluuyaa galata keenyatti yarsinu galata keenya itti xinneessinu mee hafuura waaqeffannaa keessa teenyee waaqa sadargaaraa ta'e abbaa dhugaasa ta'e hirkoo dhugaa gaachana dhugaasa ta'e kana mee waaqayyoon walii wajjin waaqeffanna. Haleluuyaa waaqni keenya hafuura dhandhi kan inni waaqeffamus immoo hafuuraaf dhugaanidha. Haleluuyaa dubarraas dhaabbannu wantaas ta'u dogoggoramu ta'u dhiisnee ija keenya gara waaqayyoo keenya dhugaanaaf hafuuraan yeroo gabaabduu kana keessatti mee waaqayyoon waaqeffanna. Akkasumaan yeroo waaqeffannaa waan ta'eef waaqeffannaa sun taane mee yaada keenya dhugaanaan jechoota jennu yaadachaa waan jennee maalfannu dhaggeeffachaa warri beeknillee jecha kana dhaggeeffachaa mee garaa keenyarraa waaqayyoon waaqeffanna. Haleluuyaa hafuura keenya fuula isaa irratti dhangalaafna. Haleluuyaa waaqeffatamu ta'aaf kabajamu ta'aaf ulfinatu ta'aaf sajajatamu ta'aaf. Haleluuyaa itti nuti uumamee uumamu biyya lafaa dura sanu beeku. Haleluuyaa garaa haala keenyaa keessatti bishaan haareetu jiru sanu beeku. Haleluuyaa waaqa keenya kana garaa keenya fuudhaan waaqayyoon waaqeffanna. Inni waaqadha, inni guddaadha, inni jabaadha. Haleluuyaa isaan eegamne har'a